naannoo Oromiyaatti inisheetivii misooma qamadii milkaa'aa jiraachuun isaa ibsame. Hooggantoonni naannoo fi ogeessonni seektara qonnaa hojii misooma qonnaa godina Baalee daawwataniiru. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoo Faayisaa daawwannichi hanqina jiruu fi ciminoota jiran adda baasuuf muuxannoo jiru babal'isuudhaaf yaadamee ta'uu ibsan. Daawwannaan kun kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa tokkoffaa hojii waan hojjechuu baanisanii ciminaa fi hanqinoota isaa rakkoo keessatti kan nama kana adda baasne yeroo of duraaf akka irratti hojjechuu dandeenyudha. Karaa biroon immoo muuxannoo asitti argamu kana gara biroottis dabarsuudhaaf muuxannoo iddoo biraa jiru sastinnee wajjin hojjechuu fi isa dhaabbaane. Kanaaf akka waliigalaatti Baalee bahaa keessattuu ilaalaa jirru baay'ee waan abdii namaa kennuu fi karaa barbaanne sana keessattuu hojii inisheetivii jennee qonnaatti qaban keessaa tokko qamadiidha waan ta'eef hojii sun milkaa'aa jira. Adeemsa gaarii jira. Akkaataan qophii maasii itti fayyadamni sanyii, itti fayyadamni xaa'oo, kunuunsi oomishaaf godhamee fi oomishni ammaa booda irraa eegalee qonnaan bulaatti ibsatuu fi qophaa'ee kun baay'ee gaarii waan ta'eef waan abdii guddaa namaa kennuu fi jajjabaachuu qabuudha inni ilaalaa jira. Itti aanaan biiroo babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa obbo Masir Raggaasaa gama isaaniitiin qonnaan bulaa fi horsiisee bulaadhaaf galteewwan qonnaa yeroodhaan dhiyeessuudhaaf hojjetamaa jiraachuusaa ibsan. Bara kana sadarkaa naannoo Oromiyaatti xaa'oon kuntaalli miiliyoonni 1.5 fi sanyiin filatamaan kuntaalli miiliyoonni 1 dhiyeessuudhaaf qindoominaan hojjetaa jiraachuusaa dubbatan. Barreen gaddaa kan xaa'oo gale keessaa naannoo miiliyoona 7.7 ol kan ta'u sirriitti fayyadamaniiru. Baroota darbe keessa kana fayyadamanii beeknu baay'ina isaa jechuudha. Bara kana immoo karoorri haaraan bara kana immoo gara miiliyoona 10.5 jechuudha kan karoorfamee jiru. Inni amma yeroo ammaa kana ji'a kana keessa jalqabee galuu kan jalqabeetu jira. Isa yeroodhaan komii yookiin gaaffii seera ka'ellee deebisuudhaaf dafnee amma yeroodhaan gara yuuneenotaatti yuuneen immoo mana kuusaa keessatti tursuu otoo hin ta'in gara qonnaan bulaatti gadi buusuudha jechuudha. Mana kuusaa kan jennutti mana kuusaa guddaan harka qonnaan bulaa xaa'oo qaqqabsiisuudha yeroodhaan jechuudha. Kanaaf gaaffiin iddoo kana irratti jiru dafnee furree qonnaan bulaa keenyaan bira gahuudhaaf ammarraa kaafnee hojjenna kan jiru kaasuu barbaada. Itti aanaan bulchaa godina Baalee Bahaa obbo Maammed Sirnaa gama isaaniitiin godinichatti galmoota badhaadhinaa milkeessuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jirra jedhan. Akka Baalee Bahaatti hojiiwwan karoora imala badhaadhinaa milkeessuudhaan kan jedhamanii karoorfaman keessaa tokko hojii qonnaati. Qonni gurguruu dinagdee biyya keenyaa akka ta'e sirriitti hubachuudhaan keessattuu hooggansi sirriin qonna irratti akka kennamu xiyyeeffannaan guddaan hojii misooma qonnaatiif akka kennamu agiroo ekooloojii badda daree fi gammoojjii qabnu hunda irratti karaa guutuu ta'een karooratii fi oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluu danda'u utubaawwan gurguddoo afran qonni liinguu xiyyeeffannaadhaan akka godhamu goonee jirra. Yoo xiqqaate karoora qonna ganna waggaarraa gara hektaara 100 fi 29 kanatu bara kana karoora xiqqii keessatti sirriitti potenshaala qabu hunda guutuudhaan gara hektaara 442 karooraan qabanne keessaa raawwiin keenya yoo laallu oomisha garaagaraatiin gara hektaara 508 ta'u uwwisuu danda'amee jira jechuudha. Rakkoo keemikaalaa fi farra aramaa furuuf qindoominaan hojjechaa jiraachuu isaanii qindeessaan dhaabbata Kiroopseef obbo Tasfaayee Abbabaa ibsaniiru. Dhaabbanni Kiroopseef kan hundaa'ee bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo ta'u sababni inni hundaa'eef yookaan kaayyoon inni hundaa'eef rakkina qonnaan bulaa sababa dhibeetiin oomishaaf oomishtummaan akka hir'an sababa aramaatiin oomishaaf oomishtummaan akka hir'an teknooloojii adda addaa dhiyeessuudhaan keemikaalota adda addaa biyyoota guguddoo biyya alaarraa dhiyeessuudhaan isa irratti kan hirmaatee jira. Naannoo Baaleetti qonnaan bulaa naannoo kana jiruuf teknooloojii babbareedoo kan akka Wugzaal jedhamu oomishaaf oomishtummaa akka hir'isne fuzaaruuf illee kan ta'u shamsaa mataafis teknooloojii adda addaa fiduudhaan dhibee adda addaa oomisha akka hin miine dhiyeessaa ture jechaadha.